Akkam hordoftoota sagantaa Dr. Eliyaas. Sagantaan Dr. Eliyaas kan hamilee isin gootu, kan gorsa akkasumas beekumsa adda addaa guyyuu isiniif qooddu har'aas tola jalqabdee jirti. Guyyaa har'aa immoo seenaa ajaa'ibaa tokko qabaddee isin dhufee jira. Mee seenaan akkana jechuudhaan jalqabe. Gaaf tokko namtichi tokko konkolaataa akka biyya saniitti hedduu qaalii fi moodeela haaraa ta'e ammas kan akkaan bareedu bitate. Konkolaataa isaa kana faaya adda addaatiin faayee qulqullina isii haalaan eeguu jalqabe. Osoo haala kanaan konkolaataa isaa kolkooluu akkasumas hiisuu ilmi isaa kan waggaa 4 ta'u dhagaa fudhatee konkolaataa rirrigee qalama haaraa amma dibame san irraa soqe. Abbaan yeroo manarraa gabbaa'u ilmi duruun dhagaa xiqqaadhaan akkas soqu jira. Hedduu dallanee miira aaraatiin mucaa xiqqaa ganaa amata 4 hin geenye Arabeeza irra kaayee uleedhaan qubbeen irra cafaqe. Abbaan miira dallansuutii fi if wallaaluu keessa waan galeef ilma isaa kana akka hamaatti itti dallanuu irraa kan ka'e harka mucaa tumuu malee namni kana raawwate daa'ima tahuu fi harki mucaa lallaafaa tahuu yaaduu hin dandeenye. Kanaaf harkaa fi qubbeen mucaa akka hamatti miidhe. Mucaan Sanbooda mucaa mana yaalaa geessee ogeeyyoonni fayyaa lafeen qubbeen daa'ima kanaa iddoo baay'eetti akka caccabanii jiran, iddoonni dhiigaatti akka citanii jiran itti himan. Kanaaf harka irraa muruu malee furmaanni biroo akka hin jirre abbaa itti himan. Sanbooda daa'ima san doktoroonni qubbeen irraa muran. Daa'imni kun yaala yeroo muraasa eega harkate booda abbaan isaa itti ol seenee daa'imni abbaa isaa kan gocha raawwate kanatti gaddaa jiru ol millatee abbaa koo qubbeen kan koo kun yoomnaaf biqilan jedhee abbaa isaa gaafate. Abbaan akka malee rifatee waan dubbatu dhabe. Miidhaa ilma isaa irraan ga'e kanatti daran aaree ammaas mana hakimaa irraa bahee gara konkolaataa haaraa isa haalaan jaalatu sanitti deebi'e. Aara san irraa baasuuf konkolaataa san ammaas irra deddeebi'ee dhagaadhaan cafaqee caccabse. Kunis abbuma kanaa'uu harka isaa madeessee qaama isaatiif dadhabsiise. San booda konkolaataa caccabse fuuldura taa'ee yeroo gara konkolaataa millatu barruu mucaan isaa yeroo dhagaadhaan akkas tarreequ abbaa koo hin jaaladhu kan jiru kan ilmi isaa xiqqaan harkeen isaa xixiqqaa saniin konkolaataa irratti barreesse arge. Abbaan hedduu sheenees. Konkolaataaf jecha qubbeen ilma isaa caccabsee harki isaa murame. Ammas miidhaa ilma isaa irraan ga'eef aaree konkolaataa jaalatu sanis caccabse. Agarteemi yoo miira keenya hin to'anne dallansuu fi jaalaltiis daangaa hin qaban. Irra hedduun ilma namaa yeroo aaran waan godhan hin beekan. Garuu aaruun maraachuu miti. Kanaaf itti to'achuu qabna. Kana malees wanti beekuu qabnu wantoota yookaan meeshaalee ilmi namaa nuti itti fayyadamuufi malee jaalachuuf hin bitanne. Namootaas jaalachuuf malee akka meeshaatti itti fayyadamnee darbuu hin dandeenyu. Kana malees wanti beekuu qabnu wantoota itti fayyadamuufi malee jaalachuuf hin bitanne. Meeshaa tamuu nuti itti fayyadamuu qabna malee sadarkaa namaa bakka buufnee nama caalchifnee gar malee jaalachuu hin qabnu. Akkasumas ilma namaa hoggaate namni kabaja qaba, jaalatamuu qaba malee akka meeshaatti itti fayyadamnee akka meeshaatti yeroo feene as yeroo kaan gamana goonee darbuu hin dandeenyu. Addunyaan har'aa garuu dhugaa kanarraa haalaan fagoo jirti. Isa kanaatu rakkoo guddoo ta'e. Ilma namaa akka meeshaa itti fayyadamu, meeshaa immoo akka ilma namaatti jaalanne. Wantoota ni jaalanne, namoota garuu akka meeshaatti itti fayyadamnee darbuu yaadne. Kanaatu dogongora. Kana ta'uu hin qabdu jenna. Dr. Eliyaas hordofaa.